irraade bita majawarin dubbi tokko gisee argitan dubbatee tuqee ka'ee usu argu irraade bi'a barreeffama tokko barreessee ka'ee osoo hin xumurin dhiisee irraade bi'a way xumuru wallaalee timiti jechuudha gatii kana ta'ee fi karaa fi dubbii osoo argan irraa gora waan ta'eef osoo argitu irraa haa gortu qarallee rabbiin bari nama hunda keessaa isii fuudheetiin argeen nama meeqatu jira hayyuu meeqatu jira nama meeqatu jira tiktookii kanarratti garuu isii bichaa fidee tooppii irra kaa'ee namni irra caffaraa miti diqqaanis guddaanis jechuudha. Kayyookaa dhaloon isaa too harargee ta'uu shakkisiisullee mana irra caffaraa mana harargee maqaa dhayatee jechuudha. Kan achi keessa galee achi keessa guddatellee maqaa harargeetiin irra caffara. Gatii kana ta'ee fi haasa'aatiillee irraaf duuba deebitu dhiisaan gaffa'inaa. Mee haa oomaa. Kabaja kun kabaja rakkoon qabu kabaja. Yaa irraaf duuba deebituu fi sa'aatiillee. Tuun illee biyya akkuma kenna biyya baqaa keessa jirti. Haa taphattu riskii ofii haa argattu. Haa kennaniifi haa argattu rakkoon qabu bara dura isiituu buutee laal hiree allaattiidhaaf kaa'ee qocaaf kaa'ee allaattii nuun fuune waan isin hin jedheef dura isiituu buutee mee hiree makiidhaaf kaayan sana haa fudhattee haa argattu iyyuu makiinaa hiyyoomattu tumaniisa obboleettii isiiti wal jalaa deebuu waan gaariidha boruuf walii dhaban ta'uu waan gaarii boruu namaa tolti bar dubbiidhaa namaa tolti tiktokii makii riippoortii yoo jedhani makiin jechuudha. Osoo ganama galgala akka nama kamiituyyuu ganda waan argite viidiyoo garagaraa haasaya garagaraa diqqaa guddaa arrabsitee kaanii kan bocoltee jette makiin guyyaa 3 miliyoona galti. Viidiyoo isiitu laala guyyaa isii daladdu ji'a lama keessa viidiyoo takka daladdi. Ganamarraa galgalatti osoo abbaa barbaadde kaanii kan bocoltee jette makiinaadha miliyoona 2 torbee takka keessatti jechuudha. Jaalatanii osoo hin taane warrumaadha riippoortii godhutu boru fooloo isii godha. Makii yoo tiktookiin isii kunuyyuu galgala sawwaa ta'e TikTok 50 lafa jira. Kabar baadden sente taphatti nama haga dura laaluutu ilaala. Kamaki kalaalamu fuula isiitu ilaalama TikTok irratti. Wanni guddaan isin beeku qabdan. TikTok feetan hillim yoo gootan kuma takka yoo sente si'i waggaa 3,300 qabatee asirra taa'u caali ilaalamti. Zaase TikTok isii gumnee isii namaa gadi goonee namni tokko laala yookaan ammoo akka namoota tokko sente ufii bicha uf laaltee baate kayyata yoo taate obboleessa kiyya abjuu keessa jirta kun harma ummaa tanteeti ka guute san deebitee hodhuuf tamanya'uudha jechuudha. Amma irra gubdee makiin amma akkaawuntii haraa yoo seente namaa ka dura daawwatuuti daawwata tana bareechisee gadi qabi guyyaan isii waan hafuuf hin qabu sa'aatii jijjiirtee jirti dhumate tubbii. An kabajaadha kabaja kun rakkoo miti. Saatiin kabajaa ta'e galatooma rakkoo hin qabu garuu anka jedhamu fadhii keessan yoo ta'e malee sodaa namootaatiin akkan taane jechuudha malee saatiin jijjiiramuun immoo bareeda. Garuu makki dhugaa dubbachuu fi ani hedduun akka doktornaafitti hedduu si dinqisiifadha obsi kee immoo dhiira kamuu caalta dhugaa dubbachuufati dubartii jabduu dhiira caaltuudha hedduus jaalanna hedduus kabajna obsi keellee amalli keellee dhugaa dubbachuuf ani akka kootti hedduus dinqisiifadha haaluma kanaan itti fufeessin jedha. Wanni akka nama tokko sidhaammadhu wanni fedhallee otoo ta'e tiktokiin kee yeroo jalqabaaf bichaan gubanne beekadhu otuma gubateeyyuu otuma kana boodallee gubate tiktokiin kee gubatuun haaraa miti garuu ati yeroo tiktokiin gubatellee aara keessa yookaan immoo miira keessa galtee akka waa hin janne kana bichaan siima kanuma oromoon nuti siif jirra tiktokii yeroo barbaade taa gubatu kumaati faate jette yoo har'a guban boru miliyoona sagalchina okay miira keessa galtee akka waa hin janne kana bichaan sin jedha kabajaan bareeda waan ta'eef. Islaam miira keessa sin arraamtu kan miira keessa gaafuma maqaa ijoolluma harargeetiin tiktokiin 500 irra gubatu jechuudha. Ni jirtan hundi keessan quba qabdan akka tiktokiin narra gubanii jiran gubanii turan bara ammallee ka 500 narra gubanii ture. Afsanillee uumaan dubbanne ni banadhe. Khanis TikTok kana banadhe dhengadda gubate kuma ni 700 gisee gubatu baatii sadiitti baay'isawee kuma 600 nu deemu viidiyoo kee deemaa seenaa laala baatiitti gadhiisaan guyyarraa ganamarraa viidiyoo hojjedhu ganamurraa silaan hojjedhee miliyoona takka baatii sadii keessa seenaa isin barsiisuu hin danda'a. फिर मकिये खालो मालिका खालो मारे नानी खालो कमसा फिर गम फिरा नान खालो गमसा जत्ते जान उम्मता मीरा कैसे नगर के दुरान सोदारा तुम सोफे अम्मा घरा कह दी बेज बाका होत गमा है को अम्मा घरा कह दी बेज मीरा कैसे सेन ये हां तो कौन इंजो ए bisa jirtu Jira ibu akan mengisti welcome. Alhamdulillah ya senagi pecatu majira.
Yaaga TikTok kana uga seenan waanuma hedduu takka gurraan dhagaa deemnaa beeta. Dhuga. Yeroo arra gammachuudhaan deemne boru yeroo deebine maali isaa hoggaa gabbante amma teessumaan seenee faasi goggooti. Nuti yoo akka dhugatti as deebine geema baallamaa kana isin nama biraatti wajji qabatee fi keessan kun adda addaa hubar waan irraa dubbatamu nuun qabu. Maakichaa. Wait. Dhiifama biiftu ta'a ol darbee mee takkatti waa dhaamatu feeti. Yaa nin bitadha geemni keessan adda addaa geemni keessan geema jaalalaati akkuma duraan waliin taphatanitti irra fooyya'ee dhufe maleedha. Irruma fooyya'ee dhufe waan dila san narratti geema qabattee janiif illee hin jirtu. Dhugaadha isilleen obboleettuma teenya obboleettii teenya ishiin nama biraatiin nama alagaatiin waliin taphataa jirti. Garuu silaa seerumaa jechuudha kabajumaa fi jaalalumaan karaa keessatti isin dhuftee xiqqishuma zaa'aa dunuu godhallee osoo jettee wayyaadha. Amma beetaa hoggan amma as keessa gaddeemee bakka birallee dhaqee ilaaluu akkanumatti ajandaa godhatanii dubbachaa jiranii wanni kun silaa osoo hagan takka guddachuu baatee gaarii na fakkaata karaa nama biraatiin. Ha ibsaatii fi hamaakiidhaa geeman jedhamu. Beeyisa godhachaa jiran na fakkaate bar because maqaan kiyya kunis waan hubuuf ana wal qabsisanii beeyisa godhachaa jiran na fakkaate haala akka sanitti fudhadhe amma. Malee waan kun fikir cawataan illee badee oo dhagaan kana dhiisaa maqaan kiyya wal qabsisanii beeyisa godhachaa jiran. Amma kana goonu eega gartee zaa jijjiirtan bareedadha hedduu iji namaatillee gaarii miti warri as gubbaa taa'ee haasa'uun hundi isaanii haadha maakiti. Nama maakirra gurguddaati hundi isaaniiti yoo hundi isaanii yoo hiriyaa haadha maakitan malee hiriyaan maakidhaa achi keessa hin jirtu as keessa illee hin jirtu. TikTokuma kana gubbaa hiriyaan maakidhaa hin takkatti akka na fakkaatutti dhugaa rabbi dubbanne. Ammoo kanaafuu iji namaatis gaarii miti ishillee nama guddaadha namni waan dubbatu nama gurguddaadha. Za'aa eega wal dabarsitan yeroo isin taphattu san isinillee dhagaadha maaliif gartee taapillee hin taane maaliif ilillee hin taane isinillee waan dandeessan deeggarsa godhaa fi isinillee dhabu. Bakka maraa Oromoo eebboo dhiisaa kana maraa Oromoo maaliif diina waliin nama alagaatiin waliin taphatti akkuma nama tokkotti afaan namaa kana gartaa laal nama gartee akkanatti dibbee oowwisu kana bishaan jala yaasuudhaaf taphattu obboleettii teenya yeroo isin taphattu san jala dhaqaadhatii yeroo takka gartee deeggarsa godhaa fi isin san boodan karaa geema keessanitti deebitanii jechuudha. Eebbisaa carcar dhiifama naa godhi beektaa amma jechuun Oromoon kun bal'aa amma geemiin kun kan nama biraallee attiin sararame kanaan si'a. Maraa Oromoo madda qaba dhiiroo kan wanni nama aarsu tokko illee hin jiru marayyuu nami waan danda'e nama martuu karaa Oromoo mataa nama eeddate waluma eeddate waan ta'eef kun waan nama muufachiisu illee hin qabu hatta ammaa kibari guyyaa biraatti yoo jijjiire jennee inuma jijjiirama baris isii miti nu osoo jennee nima jijjiirama sun rakkoo miti kun isnoo big deal kun beekta waan nama qabsiisu. Laalamma haasoo jalqabarratti akkuma isiniin jetti geemni maakiti geemni ibsishaadha. Geema isaan nama biraatti waliin taphatanii miti. Jarri kun faamiliidha. Akkas. Faamiliitu geema jaalalaa waliin taphatu deema. Ani wanni naan jechuu barbaadu anillee osoo geema nama taphatu ta'e jechuun nama biraatii wajjin osoo nama taphatu ta'e isaanii kana akka geematti ilaaluu hin qabu. Itti dhufeetuma. Thank you. Itti dhufeetuma barga arra geema nama biraatti wajjin taphadhaa nama alagaatiin waliin taphadhaa akkasii quba qabaadhaa gaa harree nan qaanyessinaa fa'aa jeetumaan dubbadha malee akkamitti narratti geema qabatte jedhee dubbachuun qabu. Akkamitti narratti geema qabatan jedhee dubbachuun qabu. Geemaa miti keessaanii geemaa miti. Jarri kun jaalaluma guddisanii ibsuudhaaf jaalaluma gartee haga duraanii daran moor ibsumaaf deeman malee waan dila san eebbisa yeroo tokko kuni dhugaa jette yaadni kee sirriidha. Kuni jarri geema jaalalaati. Kun geema
Oromootii geema kaayoo sanii rakkoon qabu. Hahaa saniillee beeksisa ta'aa fi daa'imni taphataa goonaaf sanillee namuma kenna. Obboleettii teennaa ni dhayna achis ni dhayna. Daa'imni taphataa goonee erga isiin xumurtee booda gara na dachaana rakkoon qabu. Beeksisa ta'aa warri haasa'ullee haasa'u namuman arrabsin malee irraa haasa'uun geemii irraa haasa'uun rakkoon qabu. Beeksisa ta'aa fi beeksisaniifi. Geemiin hunduu ni beeksifama. Kuni waan guddaa nama laalchisuu miti. Waluma arrabsuu dhabuudha malee kuni bareeda hundinuu obboleettii kennaa achis ni dhayna rakkoon hin jiru. Kun geema fikiriiti akkuma duraanii sanirra fooyyessinee ittiin bohaarraa fi malee geema wanti isin. Dhugaa dubbanne beektaa waanuma garas akkuma duraaniitti dhufna jechuudha. Sa'a kamuu duraanuu sa'a lamatti illee yoo ta'e faati. Wanna nama lolchiisu hin jiru. Wanta wanni miti beeksisuma isin garii. Namni tokko tooftaa beeksisaatu kun baay'isawwee akkasitti fudhachuu qabna. Soonati isaan beeftu dubbadhu mee isilleen tapha qabdi abbootti isaanii. Seeraan agarsiisa rabbii dhugaanii kan maakii kana hin beeku ture garuu profaayilii argee jira guyyaa saalaalii ganama keessallee tokko bargeemiin kan kudhan jedheetti himnaan iddeen borumtaa isaa bargeemii sadiitu jira na jedhe geemii sadii eessinaan haliima guyyaa sana taphatti maakii biras deema indigana mujayyoo faaya jiruus qabateerti barnaan jedhe bakka sadii eenyu bira deeme eenyu bira akka deemu hin beeku waan akka siyaasaa. Guyyaa sadii qabdaa? Kan kuusan bata xiqqaa 15. Jennaan osoo torban ta'e seeraan taphachiisna garuu geemiin kun sadii fakkeenya giftara hamaadha asirratti dhugaa rabbi maqaa isaa dha'uu baadhu. Otoo torban tokkollee waddaan jiraate waan gaariidha. Garuu sadii ta'e waan ta'eef dhalli wadee buutaa malee naamna yeroo dubbatu arge akka carraammoo dhufu. Ati geemii ma qabatte Oromoo waliini? La warra jaana soddaan. Warri qabattan sun Oromoo waliin hin qabanne miti isin jara waliin qabattani miti ree? Naannoo keenya kan koo Oromoo wajjin miti kan koo 15 ijoollee Amaaraa wajjin. Geemiidha bar geemii beellamaati kun immoo geemii just normal fun geemiidha kuni. Walitti dhufu. Geemii beellamaati walitti dhufu laa jennaan jecha irratti baraanatu iyyuu giftara sanaanii geemiin koo guyyaa sanennaan guyyaa 14 isaa immoo nama kana sadiitu taphataa jedhee akka saasaa ture. Utoo torban illee addaan ta'e bareeda garuu geemiin kun walirratti dhufee. Waan jedhu jira waan ta'eef hundumaafuu taayidoon faaya jiru ani kaleessa moo hin gadda arge mana namaatti akka ishiin geemii qabdu. Kanaaf yeroo tokko ta'uun beekinis walirra dhufaa ginutu addaas siqee giftarootaafis ta'ee nama taphatuufis baay'ee bareeda. Yeroo walirra dhufummoo yoo gad lakkifamee boodamu wanti godhamu hin jiru namni guyyaa sanatti yoo seef godhe. Innaa kana akkasumas keessaa fooloo taasisaa kan koo gaafa 15 waan ta'eef. Kamaa kifaani geema jaalalaati kan akkasitti hubadha. Kuni silaayinuu bara kalee boru janii waltaanii hubara irraa dubbatanii hubara ijoollumaattu torbaanaan utuu jeem malee. Kanaaf akkasitti hubadha kuni geema sadii jaamee lakkaa'amuu qabu keessan geema baalamaa waan ta'eef. Kanaaf akkasitti hubadha gaa. Ijoollee akka seeratti warri na dhageessan dumaashii teessan hoggana akkatti ilaalee dumaashii teessan bira dhaabbachuu deemtan na fakkaatti. Hin dhageessanii? Yeroo akkatti ilaalee dumaashii teessan maali bulta duuba maali? Yeroo akkatti ilaalee dumaashii teessan dhufu. Galatoon ishii nama biraan galchite masoo. Dubbadhu ibsa. Dumaashiin teessanii. Maatii cinaa jira bartamni isaanii hafaniidha waan ta'eef. Hoggan dhaga'u namni nuti soddaa bira dhaabbate namni jiru hedduu jira. Namni soddaa bira dhaabbatu jiru hedduu jira ammoo dumaashiin teenya duunee dabarra malee hin moomtu jechuu jiranii. Aku tubuh jawaban nu kapit dalam aku tubuh jawaban nu kapit dari bar. Aku kan naga ubeta abadan gak dumasi tanya dunia dabar ramai itu jirani gai. Jolen tu ni si sodang kenya abadan umaj caca jirani.
Ya bisa. Maanu olgal kita dokanne mara tanjir rumah kesha. Udah gaya apa jira? Kita kembali titik gote walin jira. Dokanne mara ratin olgal kita mi. Ayye. Wan sinjer sana orang umur 3 sono bisa. Waalaikumsalam bagus deh. Ay mali. Terang subak ke sumber era cerita bekas. Terang kerja biasa je. Alah kasih tahu kawan. Tasunna deh di beta tasunna. Osamo nagati ka boleh saya kira. Musabi to kung jira nagati dari. Si Arginan deh sebere. Oh. Sodani tu kaisan? Bagus deh. Bisa aku. Jirta ho? Jirra wallah sama. Siwa bar wana jaiba fitani bar. Amma numa gana da heddu argudem na ugema isin kesan kana dubatani. Bifakana numa gema heddu tabata mudema hukura katilare. Kena lah, kena mana jengko dia kena orang nujar. No. Bar kanuma ka kesani kana bana bar amma bar ibu mau bar siftani bar. Bar namni wan harata ka umum garida. Duga. Wanita becuka. Anama Barsiisu qabanii mire wannummaan irraa barbaadatan namni walirrumaa waa bara. Anama isinummaan kunu kanin duraan isin wajjin haasa'u isinummaan kunu seriyeesina taatanii bara. Seriyeesina taatanii bara ummatu bara akkuma gaa El Clasico jedhanii beektaa geema gartee Barcelona fi Real Madrid gool dhufan. Ummanni kenna marti isla nagane garas tareti akka ummati me ase jirta garu ummanni kenna marti nagane garas tareti garam jirta me Yahu animas mas sudah ada wani anima bermejotan jejebe sujura osi sudah ada jira tu zabanin ummanni kana tilafadi tu jura sudah kan jejene ti baram amma bar toftani mali jo jebe Beta waan kara dubbachuu fedhe mara gaddachaase dhokanne mari'annaa dhe. Bar toftadhaanin Amma makki tu nuti ol galte amma waan jennu wallalle. Ya waan ajaa'ibaati. Mangisti. ay hakka hara arga jurutti dizi garadi namni baetera Qophaa'e kaaree akkasi quba qabaa. Sadaki. Mashallah sodaachuun kanke naatee. ay lola bani sodan injiru jet soda waito injiru garo ammoo yaa haaluma jiru sitti himneeba. Ya dirree seenuun beekamaadha. Silaafis dirree tana uga seenan beektaa wama lama takka ammoo uudhaa takka ammoo hamuudha. Lamaanuma tan. Lamaanuma tana. Soda jabaadhuus bara isin dumaashii teessan tana gaa biradha akka jaabatti dumaashii malee jechuun jiran jeetiin akkanatti agaree funtanaa bara ummati yaadachiisu jira malee siin shakkaa jira wani. Aga Allahu Akbar. Mal na shakkita shakkini waan kiyya argaa jira mi'an maal kaata si achi laala. Nama bakka takka waliin ciisu mana nagane bar. Ibsaa kenna nagaatti kaa nagahumaan karama nagaatiin dippiloomaasii walitti himanna jedhanii nadda walaa arti kun ijoolleeni. La onneen sin dawatin soddaa'e. Moota. Harreegaa. Abshir mangisti sannu eeyyamte tasunnaa mataa ronda barsinaa saboodee galee. Nuti gaa bar face of face ni jira beeki face of face kunis beeta amma campaign kanarrattis wal ma'uun ni jira beeki campaign kanarratti daftee akka tarkan kanneen ibsa. Hin sodaatin rakkoo miti moota. Dhiisee bara nama san.
Sodaa hin qabu jennaan sodaa hinjifatamanii galuun illee waanuma jiru hinjifatuun illee waanuma jiru. Geen haala keessaatirraa haasofne beekta. Beekati akkaataa dirree itti seenanii murteessaadhaati guyyuma san laallageema. Abshir akkaataa dirree itti seenuun hin beeknaan iyyuu.